بس معليش هبشة هو ملك العقار عشان ملك العقار هو هبشة، مو عشان فلوس، عشان هبشة قلب نظيف، ملك عقار قلب نظيف. أنا هو هبشة مو عشان فلوس. هبشة هنا حبيبي، روحي، حياتي، قلبي، عيني. Naante namichi kun hin beektume ijoollee sararaatenya Itoophiyaa hedduminaan mana isaatti sabassabee jira. Qanumaan addisii as baasaa jechuudha. Amma immoo jedhee nu faarsuu jammaree jira jechuudha. Maal baratee laata? Waaqa qammasee namichi kun. Ashama harka fuuni kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirrutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Asumarraan obboloota koo qorra hin xussisinaadha. Anamma kunoo qorran na dhayna ta'uun oolu na hollachiisaa na oo'isaa. Namni aizoos jedhee mataa na qabu hin jiru, harmee koo bira hin jiru, kophaa keenya waan ta'eef of eeggannoo godhadhaadha isiniin jedhashi. Yeroo nu dhukkubellee sin dhukkubaa bayyanadhaan jedhanii, sin dhukkubaa waan kana nyaadhaan jedhanii, kinoo hadha dhuma dhukkubuun hojjechaa olee dhugaa dubbachuu fi kanaaf of eeggannoo godhadhaa isiniin jedhaa somarraani. Inni itti aanu namichi kun baay'ee tokko biyya keenya faarsuu eegaleera jechuudha. Habashaa. Beezawoo uummanni Oromoo Habashaa miti uummata Kuush jedhamnaatiin Kuushidha moo Habashaa keessatti fayyee lakkaawwamnu Kuushii keessa malee uummata Kuush jedhamna. Itti fakkaatee Kuushii odoon bira jiraadheetti ni maayyuu jira Kuushis akka taane. Innaa asumarraani maal jedhe seetanii warroonni asumarraan afaan hin beekne Habashaanii baay'ee tokko nama gaariidha. Keessi isaanii nutsuu qulqulluudha, adiidha, birriidha osoo hin taane natsaannatii isaaniitii fi kan iddoo kennanii jedhe. Innaa dhugumatti dubbachuu fi gizee ati jaarsannana gizee nu faarsitu kana jaartiin keessi argite ijoollee mana kee jirtu sanitti rakkoo fiddi jedheen sodaadheen. Maaliif jennaani waaqa qammasteeti siin jechuu dandeetti jaartonni keechan baay'ee naaftuudhaan namichoo baay'istee nu faarsiin kaasuutuma suuta maaliif dhukkee nurraa kaafta. Nuti gubbaa keenya gurraachaa malee keechi keenya akka adii ta'e sirriitti uffeenna jechuudha si jammar. Isintu gubbaan addaatee keessi keechan tokko baay'ee gurraacha garummoo Habashaa jechuun gubbaan hin gurraachofna. Uumamatti gubbaan keenya gurraacha magaalleewwanii garuu keessi keenya immoo adii qulqulluu jechuudha. Waa takka keessa kan nurra hin jirre hojiidhaaf jennaan kan duubatti hin deebine hojii tokko yoo hojjennu garaadhaan kan hojjennu qulqullinaan kan hojjennu wanti badaan kan nutti hin tolle fi wanti qoshaashaa yoo argine kan nutti hin tolledha jechuudha. Kan nyaataaf osoo hin taane hojiidhaa iddoo kenninu. Kanaafuu jechuudha nuti jechuudha baay'isnee kan hojii jaalannu kan nama kabajnu kabajaa namaaf qabna kuni guddaadha kuni xiqqaadha jennee biyyoota kaawwan irraayyuu adda jedhee tanan fudhadha nuti jechuun garummoo biyyaa kan nu baase xiqqishuushi haguma keechan kana waan ta'uuf danda'e dhabuu keenya biyyaa nu baase malee waa biraa miti jechuudha. Gizee asitti dhufnee ashkara keessan taanu kana madaamonni tokko baay'isanii akka qoshaashaatti nu ilaalu maaloo viidiyoo namicha namni jabaadhu viidiyoo jedhu argani jechuudha. Madaamonni sirriitti hin argu afaan isaaniitiin hojjechaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Inna ijoollee teenyaanii dhugumatti nana dannaqa immoo tokko hin beeku barra madaamonni tokko sirriitti beeku. Itoophiyaadha jedhu kan hojii jaalatu Itoophiyaadha. Itoophiyaan hojii jaalatu nyaata iddoon kennanii nyaata baay'ee nyaatanii garuu hojii sirriitti hojjetu nyaata sirriitti hojjetu dandeettii hojii qabu jedhanii madaamonni sirriitti ijoollee biyya keenya filatan ni jiru jechuudha. Amma ani faamiliin ani bira jiru kuni biyya keenya filatu jechuudha. Wanni faan jaalatan Ugaandaa jedhu fagumatti iyyuu Bangalaadeshis hin jaalatanii akkasumas immoo sirna qabu maal jedhan takkas hin jaalatanii. Hindi sin jaalatan jechuudha. Amma faamiliin ani bira jiru warra haadhaa ta'e warra namichaa ta'e hundumtuu Itoophiyaa qabu jechuudha. Takka biyyi bira jiru garuu wanti isaan badanii walitti nama agarsiisan walitti nama fidanii jechuudha. Ani amma duraan warra haadhaa jechuudha madaamiti yaa wajjin
nan deema ture gizee sassarraateenyaan hin jirtu nagatteetu hin deemtu jechuudha amusii amma immoo sarraateenyaan dhufteerti sarraateenyaa erga dhuftee amma waggaa tokko reefu guutaartiin xumure ramadaana kana waggaa guutti ramadaana irratti dhufte erga ishiin dhufteeti dhugaan sinitti hima ji'a 3-4 keessatti gaafta akka saniinuu ani gaafadhee har'a si wajjin deemee Amiinadha maqaan ishii bira dhaquu ishii yaade won jedheen saniinuu nyaara guura jechuudha nyaara guuraati kan na fuutee deemtu hin jaalatani jechuudha kan warra haadhaa jirtu minaamina kan obboleetti namicha bira minaamina jiran bilbilaa wal argina malee guyyaa waggaatti gizee tokko gizee ramadaana ayyaana waan deemnu achitti wal argina malee walitti nu agarsiisanii addaan nu dhooqu akka tasaa hafilaa minaamni jiraatee yoo deemnee wal argineen alatti gizee saniiyyuu sobanii hojiitti walirraa nu ajaju jechuudha akka bakka tokkotti haasofnu yookaan walumaa galatti bakka nama afaan tokko haasofnu taanee bakka tokko yoo jiraan hin jaalatani jechuudha inaaffatu ajjeesa maaliif akka ta'e garuu naaf hin galle ani amma nama keenya baay'een dharra'e jechuudha nama afaan koo haasa'u wajjin taa'ee haasa'u wajjin nyaachuu wajjin dhuguu baay'een dharra'e dhugumatti ani namni midhaan dheebotaa bishaan dheebotaa miti ani nama dharra'e jechuudha nama dheebodhe akka midhaanii akka bishaanii nama afaan koo dubbatu nama wajjin midhaan nyaachuun dharra'e jechuudha dhugaa ijoollee obboloota koo namni akka kooti keessan madaa yoo jiraattani nama wajjin midhaan nyaachuu nama wajjin dhuguu nama wajjin haasa'uu yeroo hojii fixe nama wajjin haasa'uun dharra'e jechuudha ani midhaan bishaan miti bakka midhaan bishaan nyaadhee dhiisee hin beela'us hin dheebodhus jechuudha garuu nama baay'een dheebodhe baay'een beela'e hundaafuu gaaf tokko guyyaa isaa eeggatee wal arguun keenya hin oolu nama wanti immoo mee addaan nu dhoggaa waa biraa miti beektu miti amma haati hattuun ilmoon amantuu jedhu isaan gizee walgaanii walitti sabasabamanii waa'ee keenya haasa'u jechuudha baay'inaan sarraateenyaan xiyyaa akkana jedhanii waa'ee keenya akkana lafan godhanii jechuudha innaa gizee nutis warra afaan tokko haasofnu taanee wal biraa geenye walitti sabasabamne waan isaanii waan haasofnu waan isaanii waan dubbannutti fakkaata waan ta'eef kanatti waan ofii godhan san beeku waan ta'eef kanatti nu shakkanii bakka tokkotti akka sabasabamne yookaan immoo wajjiniin haasofne nu godhanii addaan nu dhogguu waa'ee mana keenyaa kana fa'aa walitti himu jedhu maaliif nuti kasirratti kushiinaa isaanii gaadaa isaanii hunda ni beekna waan ta'eef waa'ee mana keenyaa fa'aa himu jedhu waa'ee mana isaanii waa'ee gaadaa isaanii akka Itoophiyaa seetanii ijoollee dhugaa obboleettitti gaadaa ishiin himtu jechuudha eebade biyya kana moo waa baay'ee nama barsiisa biyyoonni arabaa waa hedduu sirraa barannee jirra nama mooyyuu sammuutti fudhatee baru akka barumsatti qabannee biyyatti hojiirra wajjin waaqayyo nu gargaaru siniin jechuu jaaladha innaan viidiyoo kiyya har'aa asumarraa nan goolabaa namichoo nutti jabaadhu haaduma kanaan gosh goobazii keenya jecha innaaga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii siniif haa ta'u nagaarra turaadha mana kana laayik sheer sabiskiraayib gochuun nu jabeessa